tokko tokko beela hamaaf saaxilamuu laalchisee gabaasaaleen ba'an haala qabatamaa lafa jiru agarsiisan jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa ibsa kennee jira. Naannoo sanatti lafa qotamuu danda'u keessaa dhibbarraa harka 70 kan ta'u qonnaaf qophaa'ee jira ka jedhan dubbii himaan ministirichaa obbo Diinaa Muftii kun immoo beela hamaa akka oolchuu danda'u ibsan. Dhaabbattoonni tokkummaa mootummootaa ibsawwan kaleessa baasaniin Tigraay keessatti namoonni miliyoonatti lakkaa'aman beela hamaa qarqara ga'uu isaanii himanii turan. Lammiiwwan 350,000 ta'an immoo beela hamaaf dhukkuba daddabraan akka rakkataa jiran dubbate sagantaan nyaata addunyaa. Lola dhaabinsa dabalee haalawwan mijaa'uun akka uumamanis waamicha dhiyeessee jira. Yuunaayitid Isteets gama isheetiin kan bulchiisa naannoo Tigraay keessatti gargaarsa namoomaaf oolfamu doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 81 kennitee jirti jechuudhaan Iskindir Firoo kaleessa Finfinneerraa gabaasee jira. Hojiif ka gidduu kana Tigraay keessa turte oduu gabaastuun VOA Heather Murdock dhiyeenya magaalaa Aksum ka daawwatte yoo ta'u hospitaalota dhaquudhaan dhukkubsattoota dubbisuu ishee akkasumas haala naannoo sana jiru laalchisuudhaan jiraattota magaalattii haasofsiisuu ishee waa'ila keenya kutaa afaan Amaaraa Eden Baqqaleetti himtee jirti. Tujubeetu dhiyeessa. Heather Murdock hojiif bakka jirtu Tigraay keessa haala jirtu ennaa ibsitu muddamni xiqqoon jiraa jette. Intarneetiin bakka tokko yookaan lama qofaa jiraachuusaaf loltoota hedduu arguu ishee dubbatti. Waraansi kan hin jiraanne ta'uusaa ibsite bakka amma jirtu Aksum keessa namoonni nuti arginee dubbisne manneen daldalaa banamaa jiraachuusaaf asiifachi socho'uu jalqabuu isaanii nuuf himan jette. Magaalaa Aksum akkuma geesseen Heather Murdock gara lafa gabaa dhaquu ishee ibsuudhaan magaalattii keessatti sochiin idilee geggeessamaa jiraachuu ibsite boodarras gara hospitaalaa dhaquudhaan kanneen dhukkubsatan daawwachuu ishee dubbatti. Hospitaala keessatti magaalaalee baadiyyaa lolli keessatti geggeessamurraa madoo dhufan keessummeessaa jiraachuu arguu isheellee ibsiteetti. Yeroo qabnu keessaa gara hospitaalaa dhaquudhaan haleellaa boombii magaalaadhaa ala tureen dhukkubsattoota madaanii dhufan dubbisaa turre. Kan nama ajaa'ibuuf nuti har'a hubanne keessaa tokko godaansa namootaati. Innaa waraansichi jalqabe namoonniif maatiiwwan qeerraa buqqaan magaalaarraa gara gandeen baadiyyaa dhaqu turan. Amma garuu haalli isaa garagalee namoonni baadiyyaa keessa jiraatan gara magaalaatti yaa'aa jiran. Meeshaa waraanaaf boombiin kanneen miidhaman baadiyyaarraa dhufuun isaanii kana nu mirkaneessaa jette. Daayirektarri hospitaalichaa akka jedhanitti jette Heather sababaa waraansaan dhukkubsattoonni dafanii as hin ga'an. Irra hedduun hospitaalota xixiqqoof kilinikii naannoo Tigraay keessa jiran miidhaan irra ga'ee yookaan sababaa saamamaniif tajaajila kennaan jiran. Namoonni naannoo sanaas deeggarsa fayyaan argatan. Kanarraan kan ka'e du'i harmoolii dachaan dabaleera rakkoon midhaan nyaataa jiraachuullee naaf ibsaniiru jette. Abbaan alangaa waliigalaa federaalaa naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti namoota naannolee adda addaatti dhalattoota saba Amaaraa irratti ajjeechaa buqqisuuf qabeenya barbadeessuu raawwatame keessaa harka qabu jedhe kanneen lakkoofsaan gara 600tti dhiyaatan irratti mannaa banuusaa beeksisee jira. Waajjira abbaa alangaa waliigalaa federaalaatti daayirektara muummee dhimma yakkawwan qindaa'oof daangaa ce'anii raawwatamanii kataan obbo Tamasgeen Laaphisoo kaleessa VOA'f akka ibsanitti kanneen mannaan irratti dhiyaate keessa aangawoonni sadarkaa adda addaa jiraachuun kan eerame yoo ta'u hangammaatti shakkamtoonni hundi kan hin qabamin ta'uu dubbatanii jiru. Naannolee sana keessatti haleellaan ammallee hin dhaabanne jedhan jechuudhaan Asteer Misgaanaw Baardaarraa gabaastee jirti. Aangawoonni sabaaf sablammootaaf uummatoota kibbaa ka boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa riferendamiin yookaan filannoon hiree murteeffannaa uummatoota kibba lixa Itoophiyaa akka yeroo biraatti dabarsamu murteesse mormanii jiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa sababa hanqina loojistikiif rakkoo nageenyaarraa kan ka'e bakkawwan filannoon itti karoorfamanii turan keessaa dhibbarraa harka 90 keessatti qofa gaafa waxabajjii 21 filannoon geggeessama jechuudhaan torban kana keessa beeksisee ture. Akka boordichi jedhutti kanneen hafan dhibbarraa harka 10 keessatti gaafa fulbaana 6 bara 2021 filannichi geggeessama. Godinaaleen naannoo kibbaa 5 fi aanaan tokko akka bulchiisa naannoo uummatoota kibba lixa Itoophiyaatti ijaaramuudhaaf gaafa fulbaana 6 bara 2021 sana sagalee murteeffannaa kennu. Aangawoonni naannoo immoo murtiin boordichi murteesse ka fedhii uummataa ilaalcha keessa galche miti jechuudhaan mormanii jiru. Hayyuun afaanota Itoophiyaa gamees Profeesar Getaachoo Hayilee umrii isaa waggaa 90tti addunyaa kanarraa du'aan boqotan jechuudhaan madda oduu Itoophiyaa Ethiopian Broadcasting Corporation himee jira.
Profeesar Getaachoon akka lakkoobsa Itoophiyaatti bara 1950 irraa jalqabanii aga bara 1960mootaa keessatti Yuunivarsiitii Finfinneetti damee qorannaa afaan seemiitti barsiisa ogbarruuf seerluga giizii ta'uudhaan hojjetaa turan. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin odeeffannoo ka Somaaliyaa loltoonni Somaaliyaa Eertiraa keessatti leenjii fudhachuuf ergaman waraansa Tigraay keessatti bobbaasamanii waraanaa turan jechuudhaan gabaasaalee ba'an oduu dharaati jechuun haalanii jiru. Gumiin mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa loltoonni Somaaliyaa kumootaan lakkaa'aman waraansa biyya Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti geggeessame keessatti hirmaatanii jiru jechuun gabaasaa torban kana keessa baase mootummaan federaalaa Somaaliyaa jecha cimaadhaan fudhatama dhorke. Ministeerri odeeffannoo mootummaa Somaaliyaa Osmaan Dubbee kaleessa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin loltoonni Somaaliyaa Itoophiyaa keessattis ta'e kutaa gama kibbaa Tigraay keessatti yookaan magaalaa Aksum keessatti waraansatti hirmaatan tokkoon jiran jechuun haalan. Warri loltoota raayyaa ittisaa Somaaliyaa gi tokko garuu ijoollee keenya achi buutee isaanii dhabne jechuudhaan magaalaa Mogadishoo keessatti hiriira mormii ba'anii turan. Mootummaan akka deebii barbaadan kanneen dubbatan warreen loltoota Somaaliyaa kun yoo pirezidaantiin biyyattii garba'ee waa'ee ijoollee isaanii ittiin dubbanne hiriira isaanii kan itti fufan ta'ullee akeekkachiisanii jiru. Dhaggeeffatoota keenya egaa oduun har'aaf qabnu qaba. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni hawaasa Oromoo Yuunaayitid Isteetsi jiraatan kaleessa as Waashingtan DC keessatti hiriira bahuudhaan miidhaa mootummaa Itoophiyaatiin raawwatamaa jira jedhan balaaleffatanii jiru. Waajjira VOA yookaan raadiyoo sagalee Ameerikaa duratti argamuun komii dhaabbaticha irratti qabanis dhageessisanii jiran. Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Fitsum Araggaa deebii gama isaanii kennanii jiru. Bafaqaaduutu qindeessitoota hiriirichaa keessaa bilbilaan dubbisuun gabaase. Qindeessaa hiriira kanaaf itti aanaa dura taa'aa boordii hawaasa Oromoo Waashingtan DC fi naannoo ishee kan ta'an obbo Asaffaa Kitile akka jedhanitti hiriiricha irratti kan hirmaatan Oromoota naannoo DC qofa ittuu hin ta'in kutaa biyya Yuunaayitid Isteetsi keessaa akka ta'e dubbatan. Kaayyoon hiriirichaas maal akka ta'e obbo Asaffaa Kitile ibsaniiru. Kaayyoon hiriira kanaa dhiibbaan mirga dhala namaa uummata keenya Oromoo irratti biyya keessatti mootummaadhaan raawwatamaa jiru yeroo irraa gara yerootti daangaa darbee ittuma hammaachaa dhufuusaa kan addunyaan ammallee deebinee addunyaan ammallee sirriitti akka inni hubatu Tigiree duwwaatu hin ta'in Oromoo irratti waggaa 3 darban kana kan ta'aa tureef ammallee itti jiru kun ilaalcha akka argatuu fi tarkaanfiin qabatamaan akka fudhatamu kana gaafachuu fi asirraa jechuudha. Waggaa 3 darbee fi miidhaan mirga dhala namaa irratti godhamaa jiru. Keessumaa uummata Oromoo irratti wanti ta'aa jiru waan itti fufeef hubannaa caalaan akka itti kennamu gaafachuudhaaf jedhu obbo Asaffaan. Itti dabaluudhaanis yakki amma raawwatamaa jiru yakka farra namoomaa fi yakka waraanaa waan ta'eef mootummaan Yuunaayitid Isteetsi amma ammaatti tarkaanfiin inni fudhate waan godhamaa jiruun waan waliin ginneef tarkaanfiin caalaan akka fudhatamu gaafachuudhaaf jedhan. Himannaa yookiin yakka mootummaan raawwateera jedhamu kanaaf ragaan qabatamaan jiru maanni gaaffii jedhuuf dhiyeenya kana magaalaa Dambilooloo keessatti dargaggoo waggaa 17 Amaanu'eel Wandimmuu irratti ajjeechaa raawwatame akka fakkiitti kaasanii bakkeewwan biroottis gochi kana fakkaatanu akka raawwatamaa jiran dubbataniiru. Waa'ee kabaja mana murtii fi abbootii seeraa waa'ee namootan mana hidhaa jiraniis waan jedhan qabu obbo Asaffaan. Warra mana hidhaa jiran immoo yakka qabatamaa hin taaneen fayyuma qabanii nama hidhaa 2 ji'a 3 waggaa tokko haa tursiisanii yoo manni murtiillee bilisa jedhee adda baasee achitti baasanii balbal mara dhaabbatanii yeroo manni bahu qabanii iddoo namni hin beeknellee dhaqatanii fakkee ugguraa jiru jechuudha. Biyyattii keessatti waan seerri kabajamaa hin jirree fi hawaasni addunyaa kana hubate qaamni addunyaa gidduu galee rakkoon caalaan akka hin uumamne biyyi sun akka gara seeraatti deebitu akka taasisu hubachiisuudhaaf hiriira baanee jedhu obbo Asaffaan. Yuunaayitid Isteetitti ambaasaaddarri Itoophiyaa ambaasaaddarri Fitsum Araggaa gaaffilee namoonni hiriira ba'an kaasan irratti keessumaa olaantummaa seeraa kabajuu irratti komii dhiyaachaa jiru ilaalchisee ambaasaaddarri Fitsum rakkoo nama biyyattii keessa jiru waan waggoottan 3 dura turan irraa akka maddan himanii mootummaan lolli Tigraay keessatti uumame rakkina inni fide hir'isuudhaaf tattaafachaa hidha laga Abbayyaatiin wal qabatee gaaffii fi rakkoo jiru irratti hojjechaa
rakkoo dhibee COVID-19 wajjiniin qabsaa'aa filannoo adda ta'ee fi qophaa'aa akka jiran ibsanii waan kana hunda keessatti rakkoon tokko hin mul'atu jechuun akka hin danda'amne dubbataniiru. Kana keessaas gara lixa Itoophiyaa fi gara biroo rakkinni hin jiru hin jennu jedhanii waa'ee mana murtii akkana jedhu. ፍርድ ቤት ከመቼውም በላይ ነፃ ሆኖ ገለልተኛ ሆኖ እየሰራ ነው እስከ ሰበር ድረስ manni murtii yoomiyyuu caalaa bilisa ta'ee loogii malee amma dhaddacha jibbaataatti waan hojjechaa jiru argaa jirra. Itoophiyaan konvenshinii mirga namoomaa addunyaa biyya mallatteessite waan taateef isas kabajaa deemuudhaaf yaaliin godhamaa jira. Haa ta'u malee dhiibbaa hedduu baannee uummata keenya qabannee yemmuu deemaa jirru kanatti dhiibbaan biraa haa godhamu jechuudhaan wanti deemaa jiru karaa tokkoon waan nama gaddisiisudha. Kana caalaa dhiibbaan akkamii akka dhufu barbaadamaa wanti jedhu ifa miti. Dhiibbaan godhamaa jiru mootummaa irratti ittuu hin ta'in biyya irratti waan ta'eef biyya keenya wantoonni badiinsa caalaa keessa galchuu danda'an waan nu qophaa'aa jiraniif tasgabboofnee akka ilaaluu qabnuun gorsaa jedhanii Ambaasaadder Fitsum. Hiriira kaleessa taasifame irratti dhaadannoowwan qabaman keessaa hidhamtoonni siyaasaa gadi halakkifamanuu kan jedhutu ture. Waan hidhamtoota siyaasaa irra ga'aa jiruu fi dhimma ajjechaa seeraan alaa ilaalchisuudhaan gaaffii Ambaasaadder Fitsumii fi dhiyaateef mootummaan isaanii amma danda'ametti olaantummaa seeraa kabajuudhaa fi akka hojjetaa jiru himanii dhimmoottan mana murtiitti dhiyaatanii jiran irratti yaada kennuun adeemsa seeraatii fi akka gaarii hin taane dubbataniiru. Karaa biraatiin hiriirtonni raadiyoo sagalee Ameerikaa VOA irratti mormii qabanu dhiyeessaniiru. Qindeensaan hiriirichaa obbo Asaffaa Kitil mormiin raadiyoo sagalee Ameerikaa irratti dhiyaate maaliif akka ta'e himaniiru. VOA irratti ba'uun kan barbaachisee dhugaa lafarra jiru sirriitti dabarsaa hin jiramu. Oromoon ajjeefamaa jira, hidhamaa jira, sabaa sablammoonni sagalee isaanii akka hin dhagamne gochaa jirama, kan darbine godhaa jirama. Keessumaa VOA afaan Amaaraa sabaa sablammoota Itoophiyaa keessa jiran kana sirriitti wal qixxaanii dabaasaa hin jiru. Miidhama isaanii waan mootummaan irratti geessisaa jiru kana sirnaanii gabaasaa hin jiranii gartokkee duwwaa gabaasuu sabaaf sablammoota wal qixxaan tajaajilaa hin jiranii VOA afaan Amaaraatiin kan jedhu kun sirra jira. Obbo Asaffaan komiin dhiyaate VOA sagantaa afaan Amaaraa irratti akka ta'e dubbatan. Qabatamaan wanti sagantaan kun hin gabaasne wanti inni balleesse maal akka ta'e kan gaafataman Obbo Asaffaan sagantaan VOA afaan Amaaraa biyya keessatti raadiyoo Ahaduu jedhamuun darbaa jiru loogii akka qabu dubbatanii bulchiinsi VOA waliigaltee raadiyoo Ahaduutiin wajjin qabu akka irra deebi'ee ilaaluu gaafannaa jedhan. Komii fi gaaffii VOA irratti qaban barreeffamaan akka bulchiinsa VOA'tti dhiyeessanis dubbataniiru. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa raadiyoo Ahaduu irratti afaan Oromootiin daqiiqaa 30 fi qophii dabarsuu ni qaba. Godaantota Itoophiyaa kanneen 80 caalan biyyaa ka'uun Bosaasoo Puuntland erga dhaqqabanii booda dararaa namoonni seeraan ala nama deddeebisan irraan ga'aniin kan ka'e waan harkaa qaban mara dhabanii biyya ofiitti deebi'uuf murteeffachuu isaanii dubbatu. Karoorri isaanii Saawud Arabiyaa dhaquudhaan carraa hojii argachuu akka ture dubbatu. Kanneen keessaa Ibrahim Adam akkas jedha jaallannee taasifsiise. Biyyaa gaafa kaate namoota kan akkamitti argatte? Odeeffannoo isaanii nama attaalee nama oofuun dallaa nama kennuun qaama isaati malee guddina isaa odeeffannoo isaa irratti akka nama godhanii kan ta'e. Biyyaa gaafa baatu eessarra baatee iddoo amma jirtu geesse meenatti? Addii keessaa irratti achirraan Sumaalee Jijjigaa gadi dhufeen achirra lafaan bakka jedhamu jira bakka namni hin jirre bakka dallaan maala kana warra haguugan. Bakka sanatti nu qabanii gaachise tumaadhaan qabanu bitaan beeksisee akka nu ajjeeseduma kaan akkasitti luka cabsanii warri maallaqa buufnee akkasitti adureesima jira qabriin uummata Oromoo achitti guutamee jira dallaan isaa nyaate. Saddoonsaa? Lasaan jedhama Lasaan. Itoophiyaa keessa moo ala?
Somaliland? Achirraan bakka maallaqa warri akkasitti lubbuu keenya fidee yennaan nu bal'achiisaniituma achuma lukaan gadi deemnetuma jajjigani ka lukaan baasii tokko nyaatamaa jedhamu. Lafoomoo? Akkasitti lukaan baasii mara osoo deemu makiinaan takka takka nu fuudhatuma akkasumatti kadhachaatuma lukaan deematuma akkasumatti basaatu keenya homaa faayidadafee tasaana jechuudha. Horii laattee yaadattaa meeqa harkaa fudhatan? Warri nama ceesisan? Qarshii 32. Qarshii biyyaa moo? Ka Itoophiyaa qarshii 32. Baqataa Kabiraan Abdulqaadir Mahammad jedhama. Karaa darabiyaa taarifa jedhanii dallaala waan akkasiitiin yaadeemee eegaleen immoo gabataa dhufe rakkoon cimaa waan jiru karaa kanallee mul'annu waan jiru kanaaf gara biyya biyyatti deebi'uu murteeffadhe. Maaliif jalqaba baate biyyaa? Jalqaba hunda lafa jedhee tuman biyyaa bahe. Amma ji'a afur eega biyyaa bahe. Itoophiyaa irraa karaa Jijjigaa dhufe. Jijjiga irraa Wacaalee, achirraa Hargeysaa, achirraan yaa magaalaa Sumaaleetu jira achirraan gara Mataatoo. Eega dhuftee achi geesse booda akka yaada kee jijjiirtu maaltu si taasise? Waan duraan biyyatti ra'aa sanamma ijaan rakkoo jiru ijaan waan argeef kan maafin waa'ee karaa baaraa dhumaatii namaa baara gubbaa taa'ee waan tureef kanaafin rakkoo kan argee kan barbaadu. Baqattummaan biyya namaa amma turte jireenyi keessan maal fakkaata ture? Amma bakka jiru kanatti jireenyi keenya bareedaadha. UNICEF ministeera bakka isaan bira jirra Buutilaandi. Amma rakkoo kan qabna amma nagaa qabna. Eega galuutti murteessitanii booda achittis hin fudhatanii? Asitti nu fudhatanii waan hundaa uffatallee bakka hirriballee nyaata waan hundaa danda'anii nama dhukkubsatillee hakimaa dawaa jira bakka amma kanarra jira. Nama meeqa taatu warri deebi'uuf murteessitan? Ilaafa namni deebi'uu murteessine hedduudha bakka jiran malee dhaabbanni isaanii kun magaalaa kana keessa bakka jira. 80 taanaa mana 4 jira bakka 4 jira. Nama 80 wayii namni dhiqqabanii shamarrillee keessa jira. Amma bakka takka amma jaayuu nama 9 waliin jira. Biyyattiin deebi'aa jettee yeroo murteessite waajjira isa kamitti dhattee iyyatte? Jireenyi tokko jiraachuu waan akka kophee maarfaa namaa kennu achi dhaqeetii biyya keenya galuu barbaannaa biyyatti deemuu barbaannaa jedhanii akkasitti nu fuudhanii gara IOM International. IOM. Kanatti nu geessuun jechuudha. Isaan bira jirtu amma? Isaan bira jirra. Yoomitti deebitu amma guyyaa isaa bartaniittu? Guyyaa sagal akkasitti ni galla jenneetti ni yaadna. Dhaggeeffattoota keenya kutaa lammaffaa qophii kanaa wiixata fudhannee dhiyaannaa agasittuu nagaatti an jaalannee gammadaati. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaatti dhaggeeffattoota keenya amma immoo ka torbanitti guyyaa jimaataa dhiyaatu qophii labataatti ceena. Akkam dhaggeeffattoota keenyaa qophii labataa wajjiniin ani Tigisti Gammeeti gara dubbii ijoo. Keessummaan xiyya har'aa Elsaa Tolaa as United States kutaa Illinois irraayi. Gabaan uffata aadaa Oromoo dirree intarneet irratti karaa marsariitii ishii Oromoo Meed jedhamu waggaa tokko dura jalqabde OR. Uffata aadaa yoo bitatanii barzadeef na gaafatu ani ka'ee jala irreecha qofaa natti fakkaataa ture. Ijoollee isaaniitiif ordarii godhatu kennaa namaaf yoo qabaatan engagement graduationiif namni waan akkanaa hin godha jedheetiin sappoortii akkanaa namoota kennarraa hin argadha jedhee hin yaanne. Qanafaa, laakkaa, joomoree, machallaa, faaya bareedinaa calleerra hojjetaman gurratti, harkatti, mormatti godhataman adda addaa, uffata ijoollee hannama guddaa waan adda addaa dhiyeessati jirti Elsaan. Abbaan bitachuu barbaades suuraa mihootan amma olitti jedhee kana karaa marsariitii ishii Oromoo Meed maxxansitu laaleetuma achuma kompiitarii yookaan immoo bilbila ofiirraa kaffalee ajajata jechuudha. Elsaan manumatti ergitiif. Hojii waggaa tokko dura jalqabde kanatti akkamitti akka seenteen gaafadhe.
Ka jalqabee waggaa darbee 2020 keessa yeroo koronaan eegalee korantiinii keessa mana yeroo taa'aa ture yeroo sana eegale garuu waan kana irratti hojjechuu fedhii yeroo dheeraaf qabaa ture garuu akkamiin akka eegaluu eessatti akka baradhu sanniin hin beekne malee fedhii isaa yeroo dheeraaf hin qabaa ture. Garuu ka eegalee waggaa darbee manuma keessatti ufumaaf barsiisaatiin onlaayinii kan irratti waan adda irratti barattaatiin faayaan eegalee dura callee kanneen hojjetaatiin. Fedhiin maamiltoota irraa dabalaa dhufuun gabaa karaa dirree intarneetii jalqabde kana akka babal'istuu ishii godhus dubbatti Elsaan. Namoonni baay'ee weebsaayitii kiyyarra sarchii yoo godhan ilaalaa naa barreessu filis uffata aadaa barbaadan jedhu dhallee irra caala kan gaafatamaa ture uffata aadaa tureenna namni wanni kun akka baay'ee barbaadamuu fi namoonni odoo barbaadan argachuu akka hin dandeenye biyya alaa keessa keessattuu yeroo diqqoo keessatti yoo barbaadan yoo torban lama keessa yoo barbaadan biyyarraa yoo hin taane asitti akka ulfaataa ta'e naaf galee kanaafiyyuu yeroo fudhadheetiin waan kana barachuu qaba jedheetiin murteeffadhe jechuudha. Ammaaf garuu namoonni kaastam order kanneen waan godhanii fi almost harka 90 akkas isuma uffata irratti xiyyeeffataa jira. Garuu callee orderii namni godhatu isallee hojjedha. Amma akka ibsitetti gabaan kun ho'atii jira. Koomuu hojjettaa? Gabaan baay'ee bareeda hagan akka ta'u hin eenne namni akkanatti fedhii akkanaa uffata aadaa odoo barbaadan akka arganne akka dhabanii rakkataa jiran naaf hin galle ture. Amma wanni guddaan meeshaa hundaa mana keessatti harkaan waan hojjedhuu fi ulfaataatiin dhufaa jira jechuudha. Kanaan dura yeroo amma waggaa darbe yeroo eegalee baay'ee hin turre agas hundaa calleema waan ta'eef guyyaa 2-3 keessatti namni orderii yoo godhee daddafee erguu fi danda'a hojjedhiitiin. Amma garuu at least torbaan tokko naa kennuu qabanii keessattuu baay'inaan kaastam order waan ta'ee ka hojjedhu. Yeroo fudhata jechuun kophaa kiyya takkaan waan hojjedhu waan hundumaa fuulduraaf hofuli namni wajjin hojjedhuun argadha jedheetiin hin abdadha. Oromoo meed suuqii kee kan intarneetirraa jechuudha erga banattee reefu waggaa tokko ta'uu egaa nutti himteetta garuu amma ammaatti waan jirurraa bu'aansaa akkamii galiin maallaqaa jechuu kiyya. Haga ammaatitti baay'ee biizinasii gaarii akka eegee irra caala jechuudha. Almost 6 to 7 days hojjedha. Full time natti ta'aa jira jechuudha yeroo kanatti. Guyyaa 6 amma 7 jechuun torban guutuu hojjetta jechuudha. Hojii biraan hojjettamoo amma dhiisteet kanuma irratti xiyyeeffachaa jirtare? Hojii biraa hojjetaa ture garuu amma hojjechuu hin dandeenye kanuma irratti fookasii godhaa jira. Dhaggeeffattoota keenya anan marii gochaa jiru Elsaa Tolaa wajjinii. Elsaan karaa marsariitii ishii faaya fi uffata aadaa Oromoo ofii dizaayin gootu gurgurtii. Kanaan dura yeroo kubbaa Oromoo irratti Osfaanaa jechuudha Minisootatti yeroo qophaa'etti dorgommii miidhaginaatiin Miss Oromiyaa taatetta amma immoo karaa weebsaayitii keetii faaya fi uffata qopheessitu kana ofumaaf akka modeelitti hojjettee suurawwaanuma keen argaa jira amma gaalaalu modeelingii kana akkamitti itti seente? 2013 yeroo sana akkuma carraa ta'eetiin Osfaanarratti waan argameef malee ani kompiitii godhuuf hin deemnillee garuu modeelingii ekspiriyaansii hin qabu. Akkanumatti uffata aadaa kanneen uffannee aadaa keenya guddisuu fi waa tokko yoo jaalattu wanni sun illee akkasirraa bareedu hojiin kan kellee akka bareedu namoonni illee harkatti akka jaalatan waan godhu wayiitu jiranatti fakkaata. Jaalala keessa kiyyarraa jiru matu I think suuraa keessatti illee mul'isa. Ammas egaa marsariituma kee Oromoo meedilaalatiin jira si dhaggeeffachaatii jechuu kiyya mul'ata dhaabbata keetii afaan Ingiliziitiin barreeffametu jira. Aadaa Oromoo agarsiisuu akkasumas immoo egaa jabina isaa addunyaan akka beeku gochuudha jedha. Mee sanirraa xinnoo haasa'i akkamitti? Akka kaayyoo Oromoo meediititti yeroo baay'ee aadaa keenya irratti yeroo hojjennu yoo barannu walumatti agarsiisna walumatti garummaa addunyaan bakka akka beekutti bakka san ga'uu danda'u qabna jedheetiin amana. Amma bakka jirutti achirra hin geenye garuu fuulduraaf yoo rabbiin gargaare in yaadadha fuulduratti. Nuti Oromoo yoo jettu iyyuu maqaa kennallee hin beekanii turan dhugaa ittiin fakkaatu namoota baay'eetti. Yeroo sanii yaadadha. Ani Oromoodhaa yookaan Habashaa miti jedhee nama wajjin konfiroonsii godhu irraa maaliif aadaa kiyyootti mul'isee yoo jaallatani kuni akkan aadaa Oromooti jedhee achumaan eenyummaa kiyyatti hima jedheeti yaadaa ture. Eenyummaan kennayyuu beekamu waan guddaa. Odoo jirru akka hin jirretti lakkaa'amaa turre yeroo baay'ee fi sun immoo jijjiiramuu qaba. Karaan jijjiiramu tokko immoo aadaa kenna fayyadamu aadaa kenna guddisuu sanirraan jedheetiin ilaala.
Gabaan dirree intarneetii irraa immoo hundaa dhiyoodha jechuunis bakka intarneetiin jirutti maamiltoonni kee eenyu fa'aadha? Baay'inaan Oromoo keessattuu dubartoonni Oromoo sooshaal miidiyaa kanarratti yoo argani baay'ee gammadu. Kana arguun kenna baay'ee nutti tola. Galatoomii please hin dhaabiin waan fedhe yoo ta'e kana nuti hin barbaanna. Tifuu fi waan barbaaddu hundaa si bira jirra. Namoonni ani beekne yeroo hundumaa guyyaa meeseejii akkana argadha. Amma uffata aadaa yoo bitatanii barzadeef na gaafatu. Ani ka'eege akkasiin jedhe irreecha qofaa natti fakkaataa ture. Barzadee yoo jiraate ijoollee isaaniitiif ordarii godhatu kennaa namaaf yoo qabaatan engeejimentiif giraajuweeshiniif. Gara xumuruu jirraa Elsaa egaa dhumarratti mul'ata kee amma kanaan dura natti himtisan bakkaan gahuuf maal fa'aa karoorfatteetta? Fuuldura Oromoo jedduu qofaa oduu hin taane namoota biraatitti illee yeroo kanatti maybe dhugaa hin fakkaatu ta'uu danda'a. Sappoortii namoota Oromoo hin taane kanneen irratti yoo argu ammamee faabrikii kanneen bitachuuf uffataaf yoo deemu istoora adda addaa yoo seene aadaan kiyya kana fakkaata waan akkana barbaada isaa argachuu danda'a jedheetiin yeroo barbaadu intarastii isaanii yeroo arguu fi yaada adda addaa gorsa adda addaa yoo naa kennani karaa baay'eetu jira aadaa keenya kanatti agarsiisuu dandeenyu. Ammamee istoora wayii deemteetiin for example yeroo tokko waanuma kenna ka Oromoo ka fakkaatu wayii argine garuu kreditiin argannu yookaan immoo maqaan kennatti hin dhaamu. Isaan jijjiiruu barbaada. Kanuma online yookaan biyya deemnee bitachuu qofa odoo hin ta'in namoonni biraallee uffanni kun yookaan calleen kun ka aadaa Oromooti jedhatanii yoo argan beekanii bitachuu akka danda'an. Karaa baay'eetu jira. Yoo rabbi jedhee isaanillee waa tokko irra hojjechuu barbaadu. Elsaa Tolaa haadha gabaa Oromoo Med gabaa dirree intarneetiiti. Ulfaadhu. Galatoom. Sirba artiist Kadijaa Hajjii meeshaa faaya Oromoo kumnillee bitu jedhu sin affeeretanan qophii labataa har'aa xumuraa torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina ani Tigisti Gammeeti nagahan. Wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Ka saatalaayitii Naayil Saatiin xumura torbanii dabarsinu qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. The Voice of America. ይህ የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ጣቢያ ነው።